Waldhibdee siyaasa Itoophiyaa furuu keessatti gaheen marii biyyaalessaa murteessaa ta'uun ibsame. Biyya keenya keessatti mootummoonni dhufaa darbaan fedhii mirga sabaaf sablammootaa eeguu dhabuun isaanii waldhibdeen barootaaf akka uumamu taasise. Hayyoonni siyaasaa marii gumii bal'aa irratti argaman rakkoo waldhibdee siyaasaa Itoophiyaa kallattii garaagaraatiin ibsan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka dubbatanitti madaalliin eenyummaa sabummaa eegamuu dhabuun seenessi qeenxeen dagaaguu fi babal'achuu miidiyaalee hawaasaa waldhibdeen siyaasaa akka babal'atu taasise jedhan. Madaalliin eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa karaa wal faallessuun hojiirra oolaa dhufuu isaatiin seeneffamoonni qeenxee dhugaa sabootaa fi biyyaa moggeessan olaantummaa argachaa waldhabdeen siyaasaa fayyaalessummaa hin qabne dhalate. Aadaan siyaasaa biyya keenyaas mari'achuurra atakaaroo, yaada ijaarsarra diigumsa, waloomarra qeenxummaan finiinuun nagaa fi tasgabbiin ijibbaatame. Babal'achuun miidiyaa dijitaalaa, to'annoo dhabuun odeeffannoo akkasumas sirni globalizationii qormaatawwan yeroo ammaa dhibdee siyaasaa turan babal'isan keessaa isaan muraasa. Bu'aa bahiin siyaasaa biyya kanaa fiixee lamatti wal harkisuun waldhibdeen siyaasaa akka babal'atu taasise kan jedhan Instituutii Ajaa Halaatti qorataa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluuti. Bu'aa bahiin ijaarsa siyaasa Itoophiyaa keessattuu qarqara lamatti wal harkisuun yeroo dheeraaf kan ture. Saayinsii siyaasaa keessatti yeroo hunda kan haasofnu gama tokkoon biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya waan hundi dhumeef kan ta'ee fi biyya qeenxee ilaalcha jedhu biyya yeroo dheeraa turtee ilaalcha qeenxeedhaan kan ijaaramteedhame kan argi godhamu. Gama biraatiin immoo keessattuu baroota 60moota keessa sosochiin barattoota yeroo dhufu faallaa kanaa biyyi kun biyya sabaaf sablammiiti kan jedhu dhufu. Haa ta'u malee immoo harkisee waan san utubuurra gama biraatiin immoo rejection kan jennu san tootaalii reject gochuudhaan biyyi kun hamma sadarkaa biyya koloniitii empaayeraa biyyaa uumiti amma jedhutti dhufe. Kanaafuu wal dhibdeen lamaan kana gidduu ture yeroo dheeraadhaaf sarara gidduu barbaaduun adeemsa siyaasa biyya kanaa ta'ee ture jechuudha. Biyya kana akkamitti akka biyya taatee itti fuftu dantaa sabaaf sablammii yookaan immoo eenyummaa biyya kanaa irratti hundooftee biyya taatee akka itti fuftu akkamitti gochuun danda'ama kan jedhu adeemsa yeroo dheeraa ture jechuudha. Daarektarri olaanaan abbaa taayitaa galteewwan qonnaa Oromiyaa Dr. Biraanuu Leenjisoo gama isaaniitiin hayyoota siyaasaa jidduutti wal dhibdeen jiraachuu fi teekinooloojiin ammayyaa babal'achuu isaa sababa ta'uu ibsan. Hayyoota siyaasaa gidduu wal qoodiinsa guddaatu jira. A great political divide ka jechuun ni dandeenya. So kuni madda seenati yookiin immoo madaa seenati waan sun dhugaa baay'ee waan wajjin ture jechuudha. Har'a immoo meeshaan ammayyaatti dabalamee jira. Meeshaan ammayyaa kun immoo wal dhibdee seenadhaan nu bira ture san bal'isee haalan bal'isee ol kaasuudhaan sadarkaa walitti bu'iinsatti fudhachaa jira jechuudha. Waldhibdee siyaasa biyya kanaaf sababni guddaan madaa ture walitti bu'iinsa seenessaa hayyoonni siyaasaa olola oofuu ta'uu Dr. Biraanuun ibsan. Maddi waldhabdee Itoophiyaa inni guddaan yookiin immoo waldhabdee hundumaa ka hammatu yookiin ka waldhabdeen kun ittiin himamu ibsamu seenaaf seenessa biyya kanaati. Waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa madda gurguddaa lama akka qabu yoo xiqqaate hubachuun barbaachisaadha. Amma haala amma keessa jirru kanaan madda gurguddaa lamaan tokko qaba. Inni dura madaa ture. Madaa seenati. Walitti bu'iinsa seenessaati. Eenyummaa wal morkii hamaa keessa galan kana. Hayyoota siyaasaa immoo beekumsa gadi fageenya qabuun odoon taane ololaa fi namoota garee ijaarrachuudhaan ol baantu siyaasa biyya kanaa dhuunfatee ture. At least amma ammatti. Dabalataan meeshaan haarofti miidiyaan hawaasaa sobaaf jibbiinsan guutame kun immoo waan sanii haala mijeessee akka jiru ilaaluun hin danda'amu. Dhibdeewwan siyaasaa Itoophiyaa kaleessa agarraatti jedhu kun mariidhuma ta'ee mariidhaaf dhiyaachuu dhabuunsaa akka rakkootti ilaala jechuudha. Rakkoon keenya kana jedhaniidhuma mata dureetti godhanii nama afeeranii akkasitiin mari'achuu irratti aadaan nuti qabnu turre laafaa ta'uunsaa rakkoodha jechuun barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee biyyaa gaafa kaasnu
sabni Itoophiyaa keessa jiru sabaaf sablammiin beekamtii argatee galmaa'ee jiru gara 80 jennu kun akkaataa inni itti dhagaa guddatee gargar jechuudha. An akka inni itti dhagaa guddadhe sabni biraan akka inni itti dhagaa guddatee adda addummaa qaba. Kana tokko gochuu keessatti mootummaan gahee mataa isaa qaba ture. Kan biyya gaggeessu mootummaadha waan ta'eedhaaf tokko gochuu gaafa hin jedhu namni hubannoo tokkollee akka inni irratti qabaatu taasisuu irratti akka amma barachaa turre kana irratti Itoophiyaa biyya jennee nuti moggaafanne kuni kanaa jedhanii dhugaa jiru itti himuu irratti mootummoonni darbanii hanqina mataa isaanii hin qabaatu. Kana sababiin jedhuuf mootummaan aangoo qabatee hanga aangoo isaa sana xumurutti akkaataa inni itti barsiisaa ture qaawwaa uumaa ture malee duuchuu irratti xiyyeeffatee hin turre. Waldhibdee siyaasaa biyya kanaa furuuf marii biyyaalessaa cimsuu miidiyaa hawaasaa daangaa darban to'achuu fi hubannoo hawaasaa cimsuun murteessaadha jedhan. Madaa seenaa fi meeshaa ammayyaa amma nu goolaa jiru kana akkamitti irraa aanuu dandeenya? Akkamitti waan kana dandamachuu dandeenya? Federalizimiin biyya kanaa akka sabaaf sablammii biyya kanaa hammatee fuulduratti deemu godhuudha. The key is democracy. Democratize godhuudha. Federalism without democracy qawwee rasaasa hin qabne. Walitti dhufee naannoo fi biyyaa amma fakkeenyaaf heeraan taa'ameera. Marii hayyootaa babal'isuu. Haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti immoo keessayyuu hubannoo cimsuun media literacy is very important. It's not only media literacy. Hubannoo barbaachisu. Erga goonee booda immoo to'annoonis wajjin dhufuun akkaan barbaachisaadha. Falli inni dhumaani jedhee kaasuu barbaadu marii biyyoolessaa kana. Mariin biyyoolessaa caarraa Itoophiyaan qabdu isa dhumaati dhiyaamanaani. Akka nam tokkootti. Filannoo biraan qabu. Hankanarra wayyu filannoo biraan qabu. Kana hubachuun tokkoon keenyarraa eegama. Biyyi hunda keenyaaf taatu yoo ijaarre ta'e wantoota waa'ee biyyaa irratti araarama hin qabne. Yoo lafa kaa'annee rakkoo kana ifirra dheenamanan. Akka biyyaatti saba kan hundaaf kan ta'u araaramaan hin qabne maalirratti negotiating goonu inni sun lafa taa'uu qaba. Dhimma social media irratti wantootni baay'een odeeffannoo sobaatitti kenname odeeffannoo sobaa sanaan immoo burjaajiinis walitti bu'iinsis uumamaa babal'achaa jira. Wanta kana to'achuun kan inni danda'amu karaa tokkittiin yoo warri dhugaa dubbatan warra sana caalanidha. Baay'inaanis haa ta'u odeeffannoo ariitiidhaan kennaniinis haa ta'u warri dhugaa dubbatan warra soba dubbatan hin caalan taanaan warra soba dubbatan to'achuun hin danda'amu jechuudha. Dubbatiin jechuu hin dandeenyu. Hawaasa siyaasa irratti bilchina qabu madaa kaleessaa akka madaatti achi taa'ee hooqachuu isaa dhiisee madaa isaatiif qoricha barbaaddachaa bormoo biyya ni ijaara jedhu hawaasi akkasii dhufaa jira. Dhaloonni akkasii dhufaa jira. Furmaata kan ta'us tokko mareedha. Maree kana irratti immoo hayyootis hirmaachuu qabu. Akkuma kana gumaachuu qabu. Inni kun immoo dhaloota egereetiif qopheessuudhaaf ta'a jedhee namana. Mariin ala wanti dhufu hin jiru. Barri yerootti darbeera. Inni uleedhaan, inni qawweedhaan, inni meeshaadhaan, bosonaan, gureellaa faayitingiin ture hundumtu amma yeroon itti darbeera. Maree kan caalu hin jiru. Waldhabdee siyaasaa kan ittiin furamu karaa marii fi marabbaa karaa ilaa fi ilaamitiin furama. Egaa humnoonni siyaasaa kun yookiin immoo aktoroonni siyaasaa kun tokko mootummaadha, kan biraa paartilee siyaasatii, kan biraa hayyoota siyaasatii. Isa kana karaa marii fi marabbaatiin karaa ilaa fi ilaamitiin furachuu danda'u. Keessattuu marii biyyoolessaa fala ta'uu danda'a. Dhimmoota irratti waliin galle isaaf dhiyeessu dhimma achirraa hafe mooyyuu humnoonni siyaasaa kun maal gochuu qabu? Uummataafis bakka kennuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa falli jirumaa inni aadaan siyaasa biyya keenyaa akkasumas hubannoon hayyoonni biyya keenyaa humnoonni siyaasaa biyya keenyaa siyaasa irratti qabanii fooyya'uu danda'uu qaba. Qormaataan warra ogdaneessaa jiran ilaaf ilaameen ilaaluun hayyoonni biyya isaanii hutubuun waliigaltee fi marii biyyaalessaaf tumsuu qabu jedhan obbo Hayiluun. Qormaatawwan rogdaneessa kanneen hubachuun hayyoonni ilaaf ilaameen biyya yoo hin utumne lammiileen sirnaa fi biyya isaaniif dursa yoo hin laanne jaalalli biyyaa yoo hin dagaagne
dhibdeewwan turan walxaxaa taasisuun waliigaltee fi araara biyyaalessaa danquu malu. Waan ta'eef furmaanni dhibdee siyaasa Itoophiyaa aadaa siyaasaa ilaaf ilaamee dagaagsuu fi waaressuudha.